wabarakatuh welcome bagana ganduftani garamana dictor yejido fakale dajechula tarechina monna harawata sani video kana akkuma ilalu egaltani like hituqa please video like hituqa nyirtanu like hituqa akasuma namonni harawata sani subscribe gochudani maatinafto hindagachina kanu mattanse dbs mirra kamenti bilisata udandenya mana kenya tenya kamenti rafa udandenya kan jedhu nisne qabadde dufe marre video haga dumach ilalun isni jirata tariikin video kun namoota biroo fayyada wajjanii yaadan namoota birootiif share godhaasni jechuun barbaada. Let's go gara video adeemnu. Asmi mali malran qabu danda'a furmaan isaa akkamitti argachuu dandeenya mana keenya teenye akkamitti yaalamuu dandeenya asmi mali kan jedhudha jechuudha haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isin jechuun barbaada. Asmi mali asmi namarraa namatti ni darbaa no dogoggora jechuudha namoonni hedduun ni darba jedhanii amanu tariitiin wanta tokko dhiigaatiin percentii dhibba keessaa percentii muraasa ni darba jedhamee amanama akkasumallee miseensa maatii keessa yoo jiraate haadharraa gara ilmootti ni darba jedhamee eegama garuu atawutini bifa garaagaraatiin yeroo qufaamu yeroo akkasii ni darba jedhanii amanus hawaasni bifa kanaan quba qabaa jechuudha kun dogoggora jechuudha dhukkubni asmii kanaan alatti darbuu hin danda'u jechuudha. Dhukkubni asmii jechuudha ujummoo qilleensaa waliin kan wal qabatu yoo ta'u yeroo ujummoo qilleensaa keenya kulkulee akkasuma bifa dhangala'oo garaagaraan duudee dhangala'oo furdaadhaanii kan haguugamee qilleensa dabarsuu dhorkee kulkuluu miira dhukkubbii hoggaa dhageessisu dhukkuba asmii jennaani jechuudha. Ujummoon sun qilleensa gara halaatti gadi baasuudhaani akkasuma fudhachuu hoggaa dadhabu hoggaa dhangala'oo furdaadhaan faalamee kulkulee jechuudha. Wantoota akkamii agarsiisa namoonni haalaan qufa'u keessumaa halkan qufa'u lapheen nama dhukkubu hafuura nama kutuu arganuu dadhabu yeroon miira dadhabbii namatti dhaga'amu yeroo kanneen kana agarsiisan dhukkuba asmiitiin qabamuun milikkita keenya jechuudha. Akkasumallee wantoota biraa agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Dhukkubni asmii mana yaalaa yoo deemne ni jiraata akkuma himamu jechuudha. Dhukkubni asmii dawaa haga kanatti kan qaba jedhamee eegamu miti. Yaalota ati mana kee keessatti yaaluu qabduun kan of fayyisuu dandeessu jechuudha. Dhattee mana yaala ciisuun ala dhattee siree ciisuun ala wantoota nuti asirratti dubbannu yoo itti fayyadamtee yaalamuu dandeessa jechuudha. Maalirraa nama qaba foolii garaagaraarraa foolii badaa foolii namatti hin tolle foolii ajaa'aa jechuudha. Akkasuma foolii beeyladoota manaa irraa kan dhufudha jechuudha. Foolii daraaraa garaagaraarraa qorra keessa deemu yeroo ho'a'amaa kanneen kanarraan asmiin namatti hammaachuu nama qabuu danda'a jechuudha. Kanarraa of qusachuudhaa fi qilleensa keessa hoggaa deemnu fuula keenya haguuggannee deemu bakka fooliin hamaan jirurraa fagaachuudha. Keessumaa foolii beeyladoota yerootti tariitiin yeroo bokkaan itti roobee fooliin hamaan kan dhufu ni jira akka naannoo keenyaatti jechuudha. Kanarraa yoo of eeggannu taane asmiidhaan haaluma salphaan saaxilamuu dhiisuu dandeenya. Akkasuma mana keenya keessatti teenye jechuudha. Yerootiin lapheen keenya dhukkubu bifa deemu osoo hin taane boqonnaa fudhachuudhaani sochii qaamaa yerootti gochuudhaani akkasumallee namoota asmii qaban akka isinitti mee dhiigaan wal tuquu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Wannoon akkana yoo goone mana keenyatti haaluma salphaan yaalamuu dandeenya. Kanaan alatti mana yaalaa deemne kan ciisnu yoo ta'e furmaata haga eegame sana argachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Tariitiin ibsa bal'aa qabaachuu dandeenya. Mallattoo profaayilii TikTok jala seenuudhaani mallattoo YouTube jira YouTube seenanii video guutuu achirraa daawwachuun sirra jiraata. Thank you.